Jaalalleewwan lamaan maatii fi hiriyoota walii waliif kabajuu fi jaallachuu qabu. Haaya kam jirtu hordoftoota Ramee Online nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtan hundatti sinaa ga'u. Viidiyoo keenya irraa keessatti amaloota jaalala fayyaa qabeessa fidan 10 isiniif himna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Amaloota jaalala fayyaa qabeessa fidan 10 keessaa tokkoffaa irratti kan argamu xiinsammuudha. Xiinsammuu yeroo jennu jechoota dubbannu keessatti fakkeenyaaf jechoota kana sadan sin jaaladha galatoomii dhiifama bakka isaan barbaachisu hundatti utuu of hin qabin fayyadamuudha. Inni lammaffaa yoo balleessaa walirratti argan hiriyaa biraa Facebook fi namoota birootti haasa'uu dhiisanii kallattiidhaan walitti haasa'uu barbaachisaadha jechuudha. Namni yeroo waan tokko irratti wal dhabe otoo qaama sadaffaa fi jidduun galchin otuma isaanii lamaan isaanii otoo wal jidduutti fixanii baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kuni amaloota jaalala fayyaa qabeessa taasisan keessatti argama jechuudha. Sadaffaa jireenya dhuunfaa qabaachuu jaalalleewwan lamaanii jireenya waliinii akkuma qaban jireenya dhuunfaa isaaniifis kabajaa bakka jireenya dhuunfaa isaaniifis kabajaaf bakka qabaachuu qabu. Jireenya isaanii 100% wajjin ta'uu hin qabu jechuudha. Afur jaalalli isaanii jaalala waan ammaa irratti hundaa'e ta'uu qaba. Fuula duratti ni jijjiiramna jedhanii yookiin ni guddanna abdii jedhu qofa irratti wal jaallachuun jaalala hundee dhabeessa taasisuu danda'a. 5 amanamummaa iftoomina wal hubachuu fi waliin haasa'uun dirqama. Icciitiin dhoksaa hedduun jiraachuu hin qabu. 6 jaalalleewwan lamaan yoo kan waliin qunnamtii saalaa raawwatan ta'e lameen isaanii yoo gammachiisuu qaba. Ta'uu baannaan jaalalli isaanii lameen gidduu jiru dhugaa ta'uunsaa hin amansiisu jechuudha. Maaliif gaafa wal qunnamtii saalaa raawwatan isaan lamaanii wal qunnamtii saalaa sanitti gammachuutu irra jiraata jechuudha. Inni tokko gammadee tokko kan hin gammadu yoo ta'e jaalala isaanii sana keessatti akka shakkiin uumamuu gochuu danda'a jechuudha. Torba yeroo qaama wal arganis ta'e yeroo bilbilaa walitti haasaan isaa yookiin ishee jaalallee isaa yookiin ishee kolfisiisuu fi gammachiisuu qaba. Waliin hin gammadan taanaan haasaan isaanii wal jibbisiisaa deemaa jechuudha. 8 jaalalleewwan lamaan maatii fi hiriyoota waliif kabajuu fi jaallachuu qabu. Akkuma wal jaallannu maatii fi hiriyoota keenyas dabalatee waliif jaallachuun waliif kabajuun nurra jiraata jechuudha. Kunis amaloota jaalala fayyaa qabeessa fidan keessatti argama. Sagal garaagarummaa walii hubatanii waliif kabajanii waliif danda'anii jiraatudha. 10 waldhabdeen jireenya isaanii keessatti yeroo tokko jiraachuu qaba. Waldhabdeen tasuma jiru taanaan gadi fageenya jaalala isaanii shakkisiisaadha jechuudha. Maaliif bakka kanarraa maal hubanna namoonni wal jaallatanis yookiin namni wal jaallatus wal dhabuu danda'a jechuudha. Jaalalleewwan lamaan jireenya isaanii keessatti kayyoo wal dhaban waldhabbiin isaanii suni gufuu milkaa'ina isaaniiti jechuudha. Namni karaa deemus nama guffataa mitiire garuu yeroo karaa deemtutti yeroo gufattu gufuun ati karaatti itti gufattu suni galma gahuu sin dhoowwitu jechuudha. Kanaadha hordoftoota keenya kan hammammaa nu faana turtanii nu dhaggeeffachaa turtan hedduu galatoomaa jechaa chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuun irraanfatinaa jechaa har'aaf kan qabannee dhiyaanne kan hammammaa nu hordoftanidha. Hamma viidiyoo birootiin walitti deemnutti har'aaf nagayaatti.